Ani alama guutu jettee mucayyoo xiqqoo wayita waanuma akkasii san dadhabne. Rabbiin qajeelchina. Rabbiin Gorsi isii haa qajeelchee guddoon san du'aa kana. sababaan isiillee taatu ammoo gorsi marumaafuu faayidaadha. Gorsa Akkasii. duubuu sun hafuu barbaachisaadha beektani. Amma Akkasii akka sahii sahii. waa'een diinaa kun amma waan rabbi haasa'uu fi waa barsiisuu fi adillee quraana hadiisaa godhachuu fi macaafa mari'achuu kan amma namni wannaa godhatee yoo beektani shee jadiid moodaa yaani. Waan haaraa wahii. Namni Sahii sahii. jaarsi ijaan qabu beektani ummanni hunduu biraa duula achi aananii dubartii wajjin taa'uu jibbeeti. Na haa faarsanii jedhee ka'ee beektani. Achuma deemee danqaraa keessa dhaabate maa fagoo deemuu hin danda'u gaa ijaan qabu. Abbaa ibaluu maal asii goota jennaan mee san dhiisii ummanni waan kiyya maal haasa'u jiranii jedhe. Waan amma deemee qabsaa'uu kiyyaa kan ijaan qabu tafiiti fuu ijaan qabu badii karaa deemu maal deeti fuu ijaan qabdu jedhee akkasii galchee beektani. Namni garii macaafa guuratee kama wallee hin beekne diije ibalummaan akkas ta'e jennaan hedduu ka olii gadi utaalu hedduu argu jirra. Namoota daangaa dabalanii Sahii. amma dhiyoo tana waa'ee halaalaaf haraamaati irratti ummata ijoollee nama kiristaanaa affeeranii waliin ta'anii beeyta. A'uudhu billahi. Wanni immoo haasa'umu waan haraamaati halaalaati. Waan islaama qofaati. Mee namni kiristaanaa kasana waaman kuni sheeka ta'ee adillaa haraaminaa fidamoo adillaa halaalummaa fidamoo taa'ee ammoo hoguu ummata wajjin eeggatamoo يعني قلة أدبي هدوار جرا يشوف دانغا دبرو ناموس دبرو أرجع جرا نموت أموي وكان سلال بالله يتنتو آيات فا في دير رادو بتابيت وانا كنا أدب دبلوما هدوار جرا غورس كيسن غورس غاري يشوفي يدوبوسون دغاتنا Akkasii rabbiin barakaa isin haa godhu. Waan Abul Fadli jedhan sirriitti isinii gala yaa jamaa. Wanni jechaa jirru awwali akhiritti garam kiristaana faa yaamu fakkeenya kiristaana haa taatu maal haa taatuuti. Tokko sadarkaa tokkoffaa irratti islaamummaa irraa beekumsa gahaa qabaachuu lammaffaa irratti macaafa warri sun itti amanu waaqeffata haa ta'u musliima kiristaana haa ta'uti waan jarri itti amanan irraa beekumsa gahaa qabaachuu barbaachisa. Yoo kanan qabaanneedha ati islaamummaa arrabsiisu malee bu'aa takka illee hin qabu. Zamana kana ammoo namni luuqaa gara mashaarda jala ooleetiin bari tiksii tokko tokko qabatee mana banata. Maal jenna isaa inuma kolbina malee. Garee shahaadaa abdii Muusaa fa jala dhaqeetiin yataabbaatu. Ka ummanni kunillee karama kanaan koreetimee manna banneetumaan ofirraa oofna. Wama akkanatti abdiin Muusaadhaa kun yookaan namni akkana taa'u kun wama akkanatti lafaa akka itti fakkaata. Waan karaa meeqa keessa dabrame amma zamana kana marii dhiifne malee waa meeqatu dhufee akkanatti kan ga'e kana inni wama xiqqaase garee shahaadaa jala taa'ee xiqqishu wayii xiqqisii takka lama barreeffatee erga sani mana banatee ta'a. Islaamummaarraa si gaafannaa jettiin ijoolleen kiristaanaa. Lakki kiristaanummaa islaamummaarraa nan gaafatin. Islaamummaarraa nan gaafatin anas si gaafachuu jira. Ta'i maal gochuu achi teesse duuba islaamummaarraa akka sin gaafanne maal godhuu teesse. Sadarkaa tokkoffaarra kan gaafatamuu qabdu islaamummaarraa gaafatamuu qabda. Islaamummaarra deebisuu qabda. Ka Qur'aanan qaraane ka usula qara'eetuyyuu Bukaarii irraa haasawa. Intala shamaraatii fi akkasuma dhiira wayiidha. Kan Qur'aana qofa kattamee wanna jedhutu Bukaarii irraa haasawa. Bukaariin maal akka ta'e hin beeku maqaa Bukaariitu hin beeku. Hadiisa banee googilii keessaa baneetiin googilii irraa haasawa. Hin beeku inni. Takka Bukaarii kitaaba jedhamu argee hin beeku. Takka qara'ellee hin beeku. Umrii isaatiyyuu argee hin beeku. Maqaan Bukaariidhaa eenyusu jedhaniiti hin beeku. Kitaabni Bukaarii jedhamu kun maqaan isaa osoo jedhanii hin beeku. Hadiisni Bukaariin jalqaba barreessee kan maalidha osoo jedhanii hin beeku. Xumuraa maalidha osoo jedhanii hin beeku. Tamam. Okay. Bakka walgaatitti namni tokko walgahee gariin isaa kitaaba beeka yoo ta'e gariin ammoo macaafa beeka yoo ta'e
والقوتني هاسو تجيران سنغاري سوان وانجب بموتين سن فكين يفهم نمتكو فكين أبو الفضل كتادي سبيكني قرآن بيك يوتاتي أستاذ أحمد أمو مجاب ثاني بيك يوتات والبرة ثاني يو ياما جراتن يو كان أمو والكركان يو ديما جراتن أكام غريش هذا كيس تنتقون كون كرك كل لمي لكن أمو إنت اللي تكا يو كان مجانتي كان تكو إنت اللي تكا أمو تيسي لوكا سكنا جدي مسلم نكنا جدي وانا نينيو كنا جدي مالي نكنا جدي وان تكوان رابيك تنقل شبهاتك ديبسون كان يندن لين كوان هما والله وان هما سنغالتي نوف أكا كينيتي وان إجولين غندان أولي قد أوفتو كانت وان إجولين أوفسي إبسا أورورا كجتو وان إجولين أولي قد أوفتو كان أرى غندوم ما وما وانجل مكان كانت إرر نتي فوكتها تمام أنت تكوف بلا سنسيفتي إرادة بسون بيكتو مجاب سام بيكتو كراني بين بيكتو كريستانو ما مالك تيم بيكتو يسرا كربين بيكتو طيب أكمل تراها سلطان مال سجين كم مال تسجين كم إسلام دعوة قطون فردي كفاياتي نبي محمد دركم نسيتين كنمني سنة يومي تسيف جب ماذا حرام يتودن دا جرتو كوني ما تسجين كجنان دعوة قد يتيتين كاتي كانوا شو بهاتو كونم ديبس الدنيا كم الدعوة قد يتيتين كاتي تكا سمو فيدمي تكا مو حديث القرآن فيدمي بكا كسي أستاذ أحمد كان أرجو جرتني أم أستاذ أحمد كان نبي يكتنيمي كأم الزيرو كان يلقونه كالزيرو كان نبي يكتنيمي أحمد حسين أربعة كجلو كان نبي يكتنيمي يا جماعة نمني ولا لنجود إن كيس عليه يا والرجال كابا كران زيزري كانت سيني كيس أتوقع والرجال كابا كران زيزري كان أيوة كان أمنتي والبركة بني دبتشو كان سيني كيس أتوقع ergasani namoonni dhufanii jennaan gadhiisee keessaa bahe kootu jennee kadhannee dadhan ankono innu beeka anu yeroo meeqa taasee jira abbu rabbi jedhe as deebi waan kana xaalisi turraa qabaate as deebi irra haasa'e hin badin mana bani jedhaani ture wallahi ni dide kuno amma ikunu isin bira jira isin afaan isaatiin dubbachuu danda'a ni dide maal maa bakkana daal ani eega isin dhuftaniiti duraayyuu fardi kifaaya haguma isin dhuftaniif qabaatiin ture انديب والله جريدي انديب جريدي انديب جريدي فرحان جرا فرحان الرجال اول جرا بلو جرا خلاص ايجا شنو تانيتي وانا اتشتر الرئيتين اني اسلام ما كان رئيسيت وانا جدون كابو خلاص وان برار هاساين دفوج يروح الدو تلولاتورين يروح الدو تلولاتور تمام نمني كنا متاري وان كان الرقب نم وان كان جلقب اجاري جچو دندام لكن امو خلاص مالي فقط غولسا بكمتي دبيتيس اسلام من وان بكمتي رت بربادا بكمتي رت برباداني مت دعوان سبب كان ربي بجچ وان حجه تنجچو راف كسبه برادين اسونو دكدان جچو فكين رافو دنا موتا كنا كان اني ديمي جچوني بربادتي مت لا اما اللي ديبي مجداني nama ogummaadha qabu nama ogummaadhaan haasa'u waan ammoo legad ofansan irra tanatu irra khairii qaba laakiin ammoo beeku nama kanarra waa baradhaa jechuudhaaf isin jedhe malee waa baradhaa isin jechuudhaaf isin jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala barakaa isaanillee haa godhu ustaad ahmad illee azira ustaad muzayyan illee aziranii abbaa caalii hundi keessanuu azirtanii jidduudhaan haasa'e abboo ani gaafa hafuuram guutameetiin amma isinitti dheeresse gaafa gari haasoo inni kiyyadaan hin citu callisee walitti fufa akka waan maraattuutti na haasofsiisa guyyaa garii ammoo callisina godhaati rabbiin barakaa isin haa godhu hunduma keessanuu wanni isin jechuu barbaadeef ani wanni isin hubachiisuu barbaade walii galatti waan amma Ustaad Ahmad irraa fakkeenya fudhadhaa wanni isin jedhe bakki kuni bakki da'waadhaa kun bakka qooda lubbuu kan keetii keessa keettee teessoo miti. Duraan saatii 24 asirra nun dhabdan yeroo hunda sumara taatiin ol amma saatii kana nu argitanii ka zamana kana keessa amma tasa wallahi ni jiran jechumaaf seenna malee farhaan illeen hin dhufu Abu Mu'aaz illeen torbaan keessatti guyyaa 2-3 mul'ata anilleen tasuma tasa daqiiqaa 5 daqiiqaa jaawwayiidha ol seenee isin biraa kuta ijoolleen akkami jirti jechuudhaaf qofa TikTok irra seenee laalee jala seenee namni da'waa godhu jiraannaan tasa taate ol hin seenu yoo ol seene ammoo maali jiran jechuudhaaf daqiiqaa 5 hin jira jechumaaf
akkuma peenteen jarri sun badde balleessine jettee du'aa hin kadhanne hin gammanneef dhugaa dubbannaa miti isa. Peenteen waaqayyoon kadhanne Yesuus hin kadhanneetiin Yesuus nu awwaate akka jarri hin jenne osoo jirra malee namni da'awaa godhaa jiru har'a nu hidhaa miti alhamdulillah warra nurraa barate warra nurraa bakka bu'e alhamdulillah qabanii deemuu ni jira nuti ka barbaannu isa kana wallahi qooda lubbuu keenyaati miti ufii keenya beekamtii barbaachaa miti duniyaa barbaachelle asirratti hin baane duniyaa lafarratti alhamdulillah haga danda'ame tokko inuma dalagana xiqqoo xiqqoolle taatu waan nuti barbaannu da'awaan deemu har'a kana da'awaa eenyu godhu jira nu arguu jirtan isa nu arguu jirtan isa zamana kana keessa namni da'awaa godhaa jiru bar ijoollee nurraa bakka buutee bakka kana cuftee akka tasaadha yeroo dhufnu qofa yeroo dhufnu peenteen akka hin gammanneef qofa irratti ol baanee xiqqoo simu mul'anne chaaw chaaw waaw jenneetuma biraa baana malee guddaa irratti mul'annu Abuu Mu'aaz Farhaan ana ataatu Ahmad ataatu ni warri duraan wanna jedhu gariin ammoo dhiiseetuma keessaa beeka. Abadeehaa Ustaaz Aqil fa beektani warri duraan waan kana eegan in jirtu jarri kun hundi isaanii eega wanni kun nama argate maalitti goona jedhe hin deemu. Maaliif jennaan bakki kun bakka beekamtiidhaaf ta'an sun taane bakka rabbiif jecha irratti hojjetan rabbiin subhaanahu wa ta'ala haa nurra jaalatu jedhanii bakka hojjetan. Khalaas namni bakka bu'e dhiifnee biraa deemna jedhanii Alii faan beektan yoo warri beektan Alii Muhammad Ustaaz Aqil eenyu fa isin yaama yaa jamaa ijoollee meeqa ijoolleen shamaraalee kan jiran ijoolleen dhiiraa kan jiran meeqatu jira isaa. Isanii biraa deeman Ustaaz Ahmad kun faatilleen kun akkasi abbaan caalii amma mul'ata abbaan caalii duraan kunoo bananii ta'an abbaan caalii mul'ata eeba kana jedhachiifte abbaan caalii illee baay'ina mul'ata hin mul'atu amma isaatii kan bakka namoota da'awaa godhan beekamtiif osoo hin taane wanni kun rabbiif jecha subhaanahu wa ta'ala rabbiif jecha jedhameeti itti dhiifama isinii galtee akkasitti uf barsiisuu barbaachisa Xalhaa Jamaal Faatii baay'ina baga na jedhachiiftan uf barsiisuu barbaachisa isiniin jechuudhaafi akkasiiti wanna kana sirriitti akka hubattan